irra caalaan keessan gaaffii keessan nagaafataa turtaniif deebii isaa isinii qabadheen jira. Viidiyoo yeroo maxxansinu haala kamiin akka nama laayivii dabarsaa jirutti maxxansuu dandeenya YouTube irratti. Ka jedhu bal'ina waliin ilaalla. Laayikii, sheerii, sabskraayibii gochuun na waliin tura. Gaaffii isin keessaaf alaan nagaafataa jirtaniin haganaa danda'ameen viidiyoodhaan isinii hojjechuu yaaleen jira. Haala kamiin yeroo viidiyoo gadhiifnu akka nama laayivii galeetti gadhiisuu dandeenya, akka nama laayivii irra jiruutti gadhiisuu dandeenya viidiyoo bilbila keenya keessaa gadhiifnu ka jettaniif Kiroomii irra seentanii tuqaa sadan tuqxanii deeskitoop saayitii gootanii akkamitti akka viidiyoo maxxansitan kanaan dura barsiiseen jira. Mallattoo create jettu kanarra tuqxanii uploadii tuqxanii kan isin viidiyoo maxxansuu qabdanu jechuudha. Sanaan booda select file ka jedhu kun ni jira. Select file kana tuqxanii viidiyoo gadhiiftu. Yeroo viidiyoo takka waraabnee gadhiifnu haala kamiin akka nama laayivii gadhiisaa jirutti gadhiisuu dandeenya ka jedhu bal'ina waliin ilaalla jechuudha. Erga viidiyoocha irra gadhiifne booda duraan bareecha isinitti agarsiiseen jira waan guuttachuu qabnu. Har'a garuu kaayyoon keenya sana waan hin taaneef xiqqoodhuma si taayitilii descriptionii akkamitti akka guuttataa deemnu xiqqoodhuma si isinitti agarsiisa jechuudha. File title required bakka jedhu kanatti ka jalqabaa irraa balleessine waan guuttachuu qabnu taayitilii keenya irratti mata duree viidiyoo keenya itti godhanna jechuudha. Isinumatti agarsiisu waan ta'eef ani calliseetuma viidiyoo barnootaa yookiin viidiyoo barumsaa haa jedhu. Sanaan booda descriptionii ni jira. Bakki nuti descriptionii irratti barreessinu descriptionii kanarrattis akkasuma hashtagii fayyadamnee hashtagidhaan Abdul haa jedhu mallattoo masalaalii sana fayyadamee jechuudha. Akka viidiyoo kiyya hunda walitti naa qabuudhaaf faayidaa inni qabu duraan isinitti himeen ture. Kanuma gubbaa irratti barreessinu osoo gajjallaarra leeffinnee barreessine waa takka rakkina hin qabu mata dureedhuma sana. Sanaan booda thumbnailii, playlistii waan adda addaa guuttanna jechuudha. Haga viidiyoon keenya uploadiin nu ta'utti bal'inaan akkamitti akka viidiyoo YouTube irra maxxansinu isinitti agarsiiseen jira. Har'a garuu hagan deemee achi isinii gahutti wama xiqqoo isin yaadachiisuuf isinitti himaa jira jechuudha. Sanaan booda playlistii jira. Playlistii yoo qabaanne itti guuttannaa YouTube playlistii yoo create godhannee qabaanne create waan hin gooneef yoo feetan create playlist gochuun ni danda'ama. Sanaan booda dangoonee bira darbina jechuudha. Yoon keenya kan daa'immanii yoo ta'e yesii goonaa yoo kan daa'immanii hin taane noorra kaawwanna jechuudha. Asitti yesii kan nuti jennu kan daa'immanii yoo ta'e noorra keenya. Sanaan booda show more goonee gadi siqna jechuudha. Gara gajjallaa show more yeroo jenne optioniin biraan nu banamaa asitti. Kan itti aanu akkuma isin argitan taagiidha. Taagii irratti gaggabaabsinee waan viidiyoon sun of keessaa qabu jalqaba maqaa chaanaalii keenya Abdul jennee goona. Barumsa barnoota YouTube waan akkasii jedheen guutaa waan barumsa barnoota YouTubeetiin wal qabatee jiru. Akkuma xiqqoo gadi buuneen viidiyoo language nuun jedha. Viidiyoon keenya afaan maaliitiin akka ta'e itti guuttana jechuudha. Afaan Oromoo barbaadadheen afaan Oromoo irra kaawwadha. Akkasitti guutaa waliin deemnee haala kamiin immoo akka laayiviitti akka inni bahuu danda'u waliin ilaalla jechuudha. Afaan Oromoo guuttadhee asitti kan itti aanu viidiyoo language nuun jedha. Viidiyoo languages akkasuma guyyaan viidiyoo san gadhiisaa jiru jechuudha. Gaafa 14ti. Sanle irratti guutaa location barbaannaan location biyya feetan itti guuttachuu dandeessu. Biyya viidiyoocha irraa waraabaa jirtan jechuudha. Achi gadi buunee kaan akkuma jirutti dhiifnee people and blog nu jedha. Kaataagorii waan feenirra geessinee kaawwannaa film animation, car and vehicle, music, pets, sport, travel, gaming, people, entertainment irra haa kaa'u. Entertainment irra kaa'ee sanaan booda haga viidiyoon kiyya parsantii 38 uploadii jedhaa jira. Haga ni xumurutti gara fuulduraatti achi cahuun ni danda'a rakkina hin qabu. Ganaa waan ta'eef jechuudha. Ganaa waan baay'ee sarchii haganni uploadii godhee dhibba gahuutti jechuudha. Subtitling, end screening, ad cards kun maal akka ta'e guutuu isaa duraan isinitti agarsiiseen jira jechuudha. Yeroo asii uploadiin keenya xumuree gubbaarraa end elementiin ni banama. Checks ka jedhu ni banama. Amma uploading parsantii dhibba completed naan jedhee jira. Processing will begin shortly jedha. Already bira ga'uu kaanerraa akkamitti akka live goonu viidiyoocha asuma irratti jechuudha. Parsantiin dhibbi kun yeroo kompiliitii godhee asii parsantii 95 immoo processing godhaa jira. Parsantii inni kun daqiiqaa sakandii xiqqoodha kan inni turu. Kana process gochuuf haganni kana xumurutti garuu achi ce'uu hin qabnu nuti. Waan asirraa fixannu fixachuu qabna malee. Deemnee finish gochuu hin qabnu. Yeroo parsantii 99 kana dhibba godhee amma checking jedhaa jira. Amma maal godhaa jira? Viidiyoon kun copyright qabaachuuf dhiisuu isaan nu ilaale fixe. Copyright hin qabu.
yeroo tokko yoo networkii rakkisaa ta'e dheerachuu sammala amma garuu hin qabu copyright hin qabu viidiyoochi firiidhaan jedhee jira right na godhee jira jechuudha. Bakki sila copyright in screen itti galfachuu ad cards kana guutuu sad duraan barsiiseen jira copyright right na godhee jira no issue found naan jedhee jira next godheen achi cehamma fuula kana irratti amma kan nuti video kana live gochuu dandeenyu videoon kun akka inni live ta'u amma unleashed private public jedhee jira bakka kanatti public irra kaawwanna video keenya akka namni arguu danda'u public irra keenya public irra erga keenya kaane set as instant premiere kan nuun jedhu as jira asi bakka kanatti kan nuti amma live gochuu dandeenyu videochi jalqaba yeroo gadhiifamu namni dhufee daawwatu akka waan live ilaalaa jirutti daawwataa jechuudha marsaa jalqabaati sanaan booda akkuma video kaanii of godhee tahaa jechuudha set as instant premiere kajedhu kanatti right godhannee asitti osoon dogoggorin public irra erga kaawwannee kaane set as instant premiere kajedhu kanatti right godhanna studio kun immoo daqiiqaa haga ta'een booda akka inni mul'atu studio nun barbaachisu videochi ammuma gadhiisuu feena taanaan garuu isaanitti writing goonu instant set as instant premiere irra qofa keenye publish tuqne publish goone jechuudha. amma videocha waliin bannee haa ilaallu primer nuun jedha yeroo nuti irra tuqnee bannu immoo maal akka nuun jedhu waliin haa ilaallume amma akka namni haqi kun watching nuun jedha actually an channel kanarra waan subscribe hin qabneef daqiiqaa lamarraa gannu lakkaa yeroo mara yeroo nuti instantii bakka chaati akkasitti nu fida wanni hundinuu daqiiqaa tokkorraa lamarraa gadi lakkaa dhufa yeroo chance namaa kennuudha akka namni video keenya daawwatu itti dhiyaatudha jechuudha nin gaggabaabsee waan saatiin isinitti dheeranne jechuudha amma sakandii 4 sakandii 3 2 takka eegalee jechuudha amma videochi calliseetuma screenii waraabee akka live itti deemaa jira amma watching one now nan jira isuma ofii daawwataa runa fakkaata malee channelichi subscribe hin qabu channelii duwwaadha egaan haala kanaan video yeroo maxxansinu haala salphaa taheen set as instant premiere itti select goone dabarsuu dandeenya akka nama live dabarsaarutti isinin jedha barnoonni keenya har'as kana fakkaata ture akkasinarraa barattan abdii guddaan qaba haga barnoota ittaanu walitti deebinutti like share gochuu hin dagatinaa isinin jecha turtii gaarii nagaan tura